mungkin amalli sun kan duraan nama cinqamtu ta'utu mala. Najaalates ta'uu mala. Najaalates ta'utu mala. Isa kana rabbitu beeka. Keessa siitu beeka. Anis keessa kiyya anaa fi rabbi qofatu beeka. Waan keessa koo jiru. Dhugaatti Junaa danda'ame isuma yeroo jalqabaa sana sana biratti haftu. Akka nama lasiitti argitti jechuudha. Si galee. Kana booda anis nama dhugaa rabbi dubbachuu taanaan isinis kunuuti na bira jirti. Nama waa jarjareellee waa wanne isa kana jarjaree dhaqee waa itti galuu kanas waa uusuu kanas hin beeku. Suutuman qoosaa fakkeesseetuma kolfaan si gaafadha. Ati gin jaalala akkan si jaalladhu narraan hubattu. Abbaa fedhe yoo ta'e akka nama kana jaalladhu qoosaadhumaan itti maan akka sidhaatamu akka durii asii jiramtiire shammaashii karaarra deemtu akka sidhaatamu. Sin jaalladha gamaa jedhamu man darbaan qaamala godhu. Maaliif namni narraan beeku qoosuma waan faan qoosusaa hin amanu ture. Isa yeroo sanaas akkasumatti dhiyeesseefi ture. Eega siin galtee kaatiin bilbilaanii yeesiin jedheen dawwaleeni akkam nagaadhaa fayyaadhaa jirtaa gabaatti habaamee kaasofnee kan beektanii waan keessa taasaamu mana manan nu beeka. Achi booda sin jaalladhan jedheeni. Balaan buute ishii. Mee mubeenaa seenatti asirratti obsee. Maal jetteen maal deebifteef gargaari. Anis jettee miti achumaan silaa qophootte taarta. Naalillahi. Rakkibbo. Siintu muraan. Ayyee mubeen sitti deebite ayyee. Sitti deebite. Dhugaan jirtu dhugaa dubbachuun firooman kun jedhe. Ani garuu maal isaa taatu fedhu waan fedhe isaa taatu an jaalladheera onneen kootti mufateera waan ta'eef gaafii kana gaafan dhiyeessuu fi maalan lakkiyaan siif hin ta'uu naan jette. Mungkin hamilee kiyya eeguudhaaf yookaan immoo akkan hin rifanneedhaaf haa jettuullee haa ta'u malee yeroo sanatti yeroon dhiyeessuu fi ani siif hin ta'uu dhiisii naan jette. Jennaani anatu si jaalladha. Maal isaa ta'u amala kan keessa ilaaladhe si jaalladhe gaafan jedhuni. Siif hin ta'u yeroo isin jettu miira akkamii sitti dhaga'ame moo ana akkiimu na godhe isinis maaliif jette ka jettu baruu barbaada serious keessa koo ontiraan. Ishii ta'u gaafa jettu ishiin siif hin ta'u gaafa siin jettu yoo maaliif hamilee gebeessuudha yaani bakka ati nama gaariidha jedha. Kanaaf yeroo sanatti gaafii walii dhiyeessinee xumurannee kaane isinis soba malee onneen taqabbalteetti gin hamilee akkuma nama siin jedha hamilee kiyyaaf ta'e waan isaa wallaale ansiif hin ta'a jetteetti garuu afaan sii kun hin jabaanne ani yeruma siin haa abbaa galee hin gala dhiisatti abbaa galeef hin gala ijoolle nama fayyaa hin qabne tokko bara naaf hin taatu jedhamaa jiru yoo ummanni keenya naa silaa ajandaa maaliif akkana nuuf hiddan jettu nu gorsuu barbaaddu haa ta'u intalli tokko faallaa kanaa gurbaan dhalataa naannoo Arsiiti ajjala jira ta'a miila hin qabu yeroo wal jaallatanu dhaggeeffadha isin dhiyeessuufan yoo isin dhiyeessettan yeroo wal jaallatanu miila qaba akka carraa gara Dubaayitti gargaaree iyyuu ergee yeroo Dubaayitti ergee ka'u ji'a furmoojeeshan ture miilli isaa cite miilli isaa cituu yeroo itti mee footootti ergee viidiyootti ergee akka buuchuu barbaaduuf waan tokko taasa'u lakkii akkasitti sin beeku waan sin barbaadu nama akka keetti barbaadadhu jetteeni mucaan amma please anis nama miilan narraa cite malee jedhe Oromo anis nama sinii dhiyeessuu danda'a jala jira sinii galee anis nama ummata kootti na dhiyeessi fuuldura namaa dhaabadheetiin
suuqa wayii banadhee wama xiqqoo wayii kaalsiitti nagadu Oromoon naa kennee jennaan nama ta'ee akkan kaleessa fayyaa turee fi akkan ammas fayyaadhaa olitti hojjedhee jiraachuu danda'u agarsiisuun qaba xiiqii keessa galeen jira jedhe. Dhugaa buleettiin keenya suni dhiifama akkasiin gaafattuun barbaadaan miidiyaa kanarra fide. Sinii galee hin dhiisus immoo dhiisitu battan hin dhiisu. Lamin sa'atii ilmoon durbaa deemtee mana yaalaa keessatti obboleessa keenya fayyaan qabne argitee ansiif inumaayyuu ansiin ta'u lakki na dhiisin gaafatiin ansiin ta'u of gadi buuftee jechuudha. Ilaalaa of gadi buuftee lakki ansiif hin ta'u ati koo nama gaarii nama bareedaa nama akkanaati jettee jajjabeessitu miti sa'atii namni sin barbaadu kaleessa fayyaa qaba mucaan isiniif hin dhiyeessaa dirqama dhiyaachuun yoo isin hin dhiyaanne immoo footoo isin dhiyeessa akkasii kanaaf isinii gala jedhee yaada obsee galatoomii hayyee sana booda gaaffiin jaalalaa dhiyaatee siif hin ta'u maaloo jettee haamilee keessi eeddee atu ofitti qabatte deebii isin gaafa san si deebiftee waan tokko yeroo yaaddu ofitti qabachuun dirqama taanaan ofitti qabatte kaate amma argaa jirra haasaadhuma haasaa sana booda gaaffiin jaalalaa dhiyaatee obseen siif hin ta'u erga jettee xiqqoo si akka gammachuun sitti dhaga'amu gooteen booda pucuu si hin dardarreere mandardar jette jarri hin dardarree pucuu si rakkifne maal warqiinaa bittaaree amala jaraati isiin kun moo obsee bira jirtu laata warqiinaa bittaaree inni kaakoo birrii ammanaa maatiin kee dirqama maatii koo bira dhaqu qabu dirqama silkii ayfoonii tokko naa bittee manaaman amma alla dhibe maa waa isin gaafatte himi kaati waa isin jettee himi nanaa see nu ana dhagaa ture hayyee gara sanaan ani amma beektaa miila dhabuu kootti miila keessan galu too'ee gara sanatti naan bu'e namoonni baay'een birrii si nyaachuuf jedhis waa baay'ee saaseera waa'ee miila kiyyaatii miti laamma waa'ee miiraa yeroo sila dubbattu abdii siinatti hortee fi mubee koo dhiifamaa obsee koo dhiifamaa wannan sirriitti waa inni bettu namni kana nuun jedhee naa seenaa lamin bakka barbaaddanu mubee miira keessa galuun hin jiru kanan siin jedhe kanaafani namni waa danuu jedha mubee namni ilmi namaa dhiisiiti sahaabonni keenya nabi Muhammad alayhi salaatu salaam nama jalaan darbine akka amantaa keenyatti jechuudha ilmi namaa dhageessa waa gabaabaa wayii sitti maa mubee ilmi namaa namichatu akkuma keetiif akka obsee kana dhaqee obsee jedhee walii galee dhaqee harree bitate beektaa gabaabumatti deeqaa tokko fakkeenyaa warra jala jiranuuf himama ilmi namaa nama jalaan bo'u haasaadhaan hin bo'in harree dhaqanii bitatanii fudhatanii galaa jiru mee nama maaltu galche karaarra dhaabatanii maal jedhan maal kun ummanni harreedhaa gadi harree birriitti baasanii bitanii kaanii oofanii galu irraan taanuu jedhe hamate si galee namni achumaan aha namni kun dhugaa jedhe maallaqatti baafne kottu jedhee lama taanii ol baanii irra taanii abbaa manaa wajjin haasaa namaa dhaga'anii sana booda namni biraa mootti dhufe maal kun ummanni amma harreen geenye lama taanii harree miskiina irra taa'uu jedhee hamate ammas ilmi namaa hay dhugaadhaan harreen miskiina jedhee abbaan manaa irraa bu'ee haadha manaadhaan irra taa'eeti kophaa kee jedhee harkisee amma immoo ammas namni itti dhufee hin callimne maal jedhe maal kun namichi gowwaan birrii ifaajee fide harree bitee kee haadha manaarra kaa'ee ofii miilaan deema ofii irran taa'u dubartii gadi buusee jedheen ha dhuguma jedhee namichi yaada namaa fudhate isii immoo buusee ofii isaatii irra taa'ee harkisee jedheen ammas namni maal jedheen maal ilmi nama maal jedheen macarashaa maal kun gowwaan haadha manaa miskiina miilaan deemsisaa ofii irra taa'aa jedheen hay dhugaadha jedhee giiftii koo jedhee gadi bu'e waa hunda goonee dadhabnee irraa haasaa kana harree kana yoo ol fuunee baannee komii namaarraa baane yoo jedhe hayyee jetteen naabaa dhugaa gara fuulduraa jedhee gara duddubbaa qoree harreetti baatee deemuu jammare ammas ilmi namaatti dhufee maal jedhe beektaa inni himne namni harree sila miskiina jedhaa jiru amma maal jedhe ummanni kun ummata harreedha jedhe dhaabatee jarriin dhaga'u maali harree birriitti baasanii bitanii lama ta'anii irra taa'u moo harree baachuutu caalee jennaan harree baatu jedhe ummanni kun maraachuuf yaa boo harreetti dhuma ofirraa kannee walaan mannee kan jedhe namichi kottu qilee wayinuu barbaadi jedhanii akkanii harreetti haadha si kottu sinnoo arrabsiise jedhanii harree birrii jalaatiin bitan gatanii haasaa namaa dhagaane jechuudha harka wal qabatanii deemnaan namni
kilmaato qonaasomne jarris nagaan galan maaltu bade birrii jalaa kassaran obboleessu haasaa namaa hin fudhatin ilmi namaa akkana wannati ilaaluu qabdu maali kaayyoon keessan eessa ture obseen maal gochuu dhufte harrammoo eessa geessanittu gooliin galeera bakka jaallatti jibbite galmi ga'eera jechuudha galmi keessan obseef mubee wal arguudha kanaaf miira keessan jalaan galina galatooma maashaallah rabbi waliis isin dhiisu nama oggaa kana ammoo ilmoo qabatee ilmoo mubee bakka ta'us hin jibbinu ilmoo obsee bakka ta'us hin jibbinu silamanuu babbareedduuwwan keenya ilmoo qabattanii akkasin gidduutti dhuftanu abdiin qabaa fataa jedhaati itti fufashi gidduudhaan galuun barbaannaan aasaa keessan barbaada dalamni kan koo amatamee kadhagee bishi sana booda jaalalli gaafatamee obseen dirii kaaftetti yaani lakki hin barbaadu akkasii biiziidha akkamitti gara biyyaatti galuu dandeesse obseen gara biyyaa durumaan iyyuu biraafuu fedhiin qabu ture hanga ta'e immoo wal duukaa yoo galle haalli ulfaata ta'e isaanis waggaa dheeraa irraa ba'e waan tureef xiqqoo inni dura bu'ee galuun yoo isa rakkisus illee haala mijeessuu keessatti hanga ta'e wayii na gargaara jedheetuma biraafu malee biraafuu yaada sin qabu waadaan keenyas yoo wal biraannes ji'a sadii dhufittidha kan wal biraafuu waadaa walii seenne akka nasiibaa ta'e immoo ji'uma sadii sanarra dabarfanne galiitiin kootis garuu akka ammatti gale immoo xiqqoo si dhukkubee ture ta'ee raamadaana keessa raamadaana qabaatti waan argee hanqina dhiigaatiin wal qabatee mana yaalas deddeebi'aa ture wanti murteeffadhee gale baqa namti bira jiraachuu ammas akka inni qallabni irraa dhaabachuu hin qabne akka inni dhibee biraatiif saaxilamullee doktoritti himte hanqina dhiigaa kanaan si gale. Achi taa'ee hojjedhee wanti isa fayyadu tokko hin jiru yoo inni fayyaan qabaatiin yoo birriin kan mana yaalaatti dhumu nyaataaf dhugaatii jireenyi isaa gahaa hin taaneef faayidaa tokko waan qabu natti fakkaachuu didee hangeen biraa fi achitti hojjedhu jechuudha. Kanumaafin maqaawwan biratti argamuu qaba jedheetumaan murteessee dhukkubsates hedduu rakkataa ture batalayii ji'a raamadaanaa keessatti baay'ee ulfaataa ture haalli inni keessa ture jechuudha. Ijoollee achi taa'ee qaradheetti ergaan ture. Na yaaddaa beekaan yeroo dhukkubsatu dhukkuba isaa qofa osoo hin taane rafeetiyyuu waan hirribaa dammaqu natti hin fakkaatu waan akka ijoollee sobii. Eega jechuudha hirribuma isaa na bira jiru iyyuu nama nusanni na bira hin jirre miti. Haaluma kanaaf inni utuu inni itti yaadaniin ka'ee gale sababuma dhukkuba isaati jechuudha malee murteeffadheetii miti kan hin ka'ee gale. Dhageessaniittu ammas anaazar wareegama kan biraati kunis galiitiin ga'ee yookiin immoo haalli mijaa'ee osoo hin taane maal ta'us baamana kootiitti itti dabalamee jira. Kan biyya namaa ta'e maallaqa gaarii hojjedhus inni immoo asii dammaan hir'ina dhiigaa fi rakkoo tokko tokko saaxilamaa jira. Mana kamitti maallaqni fixuun maaliif innumti nyaatee dhugee waan tokko tokko hin taane kanaafan gara biyyaatti gale jettee obsee akkamitti ibsitu ani hin beeku obsee xumura irratti waan dubbatan dubbadhaati sana booda ummataatu sin hin deemin ummanni waan siniin jedhu magastii irra gale siniin jedhaa gastii argadhaa ta'a xumura irra mee waan nu jalaa hafe jettanu nu gaafattu gaafii tokko gaafii sadii wayii isin gaafadha isin lammanuu kaameraatti naa ba'a gaafii xumuraati gaafii bashannansiisoodha. Obsee mubeeni bara jireenyaa keessatti amma wal argitan kanatti uffatas haa ta'u qalamii manaas haa ta'u maalis haa ta'u halluu gosa kamii jaallata bifa maalii jaallata. Mubeeni jalqaba irratti bifa osoo hin taane kennaadhuma namni kenneef waan fedhe yoo ta'e hin jaallata uffata irraas ta'e. Qalamarraan siin jedhe bifa fakkeenyaaf diimaa adii gurraacha bicaa. Haga ta'e mee amma mubattee tamma wal argitan tamma mubattee bifa kalarii si galee namti kalaroota keessaa. Bifa diimaa jaallata sababni isaa akka nasiibaa ta'e caammaa haaraan ni bitate wayii yeroo miilli isaa jiru bitate kan ijoolleen jalaa dhoskan wayiitu jira yeroo tokko waan caammaa kanaan dubbata caammaa kana haaraa bitadhee tun hin kaatiin faa jedha ture footoo bilbila keessaa isarrattis dabalatee immoo akka nasiibaa gaafa hin jalqaba uffata bituu fi tuun itti nimin bitee uffata diimaan bitee fi uffata sana baay'ee tokko jaallata. Uffata diimaa. Kanaafuu kalarii diimaa jaallata jechuudha.
Nyaatota nyaataman kan isaa mana keessa hagam ol beennamee warraaf abbaa manaa kan jedhuufanii nyaatota warraaf abbaa manaa asirratti affeeramuu barbaadan namoota kumaatamaan galmaa'uu dandeessu dhuftanii isin affeerraa isin gaafannaa isin badhaasisas nyaatota gosa nyaatotaa keessaa yani kauntinni itti xiqqoosii itti siyaa'u maali xiqqoo immoo yeroo nu gaafannu kana ijoollee miira keessa galtanii mubeenii mana kana jaallataa daabinaa hin jettanii Diko kana ferreshi bakketti waan harka siirraan jedhe malee waan harka namaarraan jenneen maal jaallata nyaachuu biddeen immoo shiroodha moo naani balechi wanni balechi jaallatu nyaata keessa waan sirrii amala rakkisaa akkasii hin qabu nyaata keessaa waan tokkotti deddeebi'een salachaamin malee waan fedheyyuu yoo ta'e waan ittiin nama ifatu hin qabu nyaata waan argate cubbuna jaadha gaafa jalqabaatti hangeessuuf immoo nyaata xibsii hin geessee fi isa duraa sana nyaachuu baatus gaafa lammaffaatti nyaateera yaani hanga ta'e yoo an biraa deemnaan nyaatan hin beeku malee gaafa jalqabaa hin nyaanne ruuzii nyaatanii turani waan ta'eef garuu haala nyaataa keessatti waan fedhe yoo ta'e itti deddeebiteen salacha hin malee amma natti fakkeenyaaf amma wanni ni keessaa balechee yaani amma fakkeenyaaf an mubaarak maal jaallatte onaan jettee marqattii kanan baay'ee jaalladha yaani tokkoffaa kooti ana tokkoffaa kooti yaani nyaata keessaa maal deddeebitee nyaatta dirqama onaan jedhame Malkuma deddeebi'ee nyaadha malee xibsitti deddeebi'ee nyaadha foonitti deddeebi'ee nyaadha bideetti deddeebi'ee shiroodhaan nyaadha hin jedhu marqatti deddeebi'ee nyaadha yoo dirqama taate deddeebi fakkeenyaaf mubeen waan tokko nyaata biyya alaa keessaa gaafa leengadda dhufu iyyuu ziinjara naaf hidhii kottu jedhee ziinjaran salachaamu nyaata bakkeedhaa nyaatamutti maali ziinjarri Zinjara jira kan akka burgarii wayii kan bakkeedhaa gurguramu. Sandoosha lukkuun kaachabinii fi maayinisiin keessa godhamee lukkuun akka borootti hojjeta. Bateeraadhaan maramu sana. Nyaata keessaa. Obboleessi Soqaan siree Itoophiyaa dhufe yoo xibsii jaallatte yookiin qaqqinii nyaata jaallatte si wanti jaallattu kana si affeeree si bira taa'ee hojii nyaachuuf ture ergamoo zinjara jette zinjaroon si nyaatu siin hin jedhu Saawud Arabiyaa warra jedhan gaafa galan si fidanii dhufan nan laallatu kun. Obsee noo maal jaallatti? Nyaata manaatti immoo maal halluu maal jaallatti obsee kalarii namni jaallatu tokkoffaa ilaalchaan beekta warra kee ilaalcha jechuun yoo isin yeroo uffata bitattus adii yeroo mana keessa deddeemtus bijaamaa uffattee ciiftus adii waan adii wayii yaadanis ta'e kalarii adii jaallachuun si beekamaadha. Diimaa uffachuu jaallatti yoo ta'e immoo diimaa jaallatti jechuudha. Keessaa beekee kalarii kamii yeroo hunda fayyadamti yookiin qalamii manaa irratti yookiin dibachuu irratti bifa kanaan jaalladha jettee wanta tajaajila jira. Mee natti himi. Irra baay'ee uffannaa isinillee jaallattu kalariin isinillee irra baay'ee kan irratti hubadhee kanuma jaallatee irratti murteesse uffannaan si walumaa galatti gurraacha uffata gurraacha jaallatti. Uffata gurraachi halluu gurraacha jaallatti egaa argitanii diimaaf gurraacha wal argate jechuudha. Inni diimaa jaallataa sababa qaba isaa inni isin immoo gurraacha jaallatti thank you gaaffii itti fufee jira gaaffii wayii si gaafadha. Mubee ina laali balechi ija keessa akka sidaan naasoftu barbaaduan ina laalte obsee lakkoofsi caammaa mubee meeqa maaliif na gaafatte hojjette muusii bandeebisa caammallee takkaan binnee fi lakkoofsi caammaa isaa 42 thank you 42 Wanni gaafatamee fi rakkoon jiru naannoo miila isaa gati ta'eef caammaa sirreessuu irratti waan tokko tokko irratti hin argiti jedheetanii isa amma kan dachee nyaatu akka waliin hin haasofne jedheerra waliin hin haaseenaa siireesiidha asirratti. Mubee obseen lakkoofsa caammaa meeqa uffatti? Maaliif beektee dhiiftee na laallatu? Beekuun dirqama. 67 kaa? Ay. Ya tapi jangan banjir obat. Ya. Mau kemana gue deh, Bar? Mal arba kesa ni mamu mira jata vidor banjir obat eso. Jata vidor banjir tiamu be kau batau. Jata vidor banjir. Obse be kau batau.
Soddomii torba kun warra koomantii irra na beeka bariisarra. La hawla wala quwwata illa billah. Caammaa lakkoofsa 37 garaa fayyaa dubbatee numa asirratti bareedaadha. Xumura irratti gaaffii tokko irraa qaba. Isii fixadhee jennaan. Salaamu alaikum. Waan barbaadan ergaa keessan waan barbaadan dhaammattu gastiilee nama galcheetan koongiraasiniin jedha uummanni jechuudha. Gastii ergadhaa uummatu. Waan biraa tokkoof ol natti hin galina. Waa'ee jedhamu bee malee sagantaan adda kan jedhamu bee fi kan obseeti. Keessattuu obsee waan jettan hin jettu galtanii shamarran. Gaaffiin dhumaa mubee yeroo ciisu akkamitti ciisu jaallata obse. Yeroo akkana siin jedhu jireenya halaaqaa abbaa manummaa haadha manummaa nan laallatu gaafadhu jedhan. Bitaa harka bitaarra moo duddaan ciisu jaallatamoo harka mirgaarra moo waa'ee halaaqaa warraaf abbaa manummaatiin alatti jechuudha sun nu laallatuni. Shayxaanaa miti nu. Mubeen yeroo ciisu fakkeenyaaf ati biraa deemtee yeroo itti bakkee dhuftu akkamitti ciisa argita. Nam tokko gombifatee ciisa. Nam tokko duddaan ciisa. Wallaahi nam tokko harka mirgaarra ciisu jaallata. Tokko harka bitaarra. Isa malee yeroo jinciiftanu siin hin jenne. Yeroo bakkeedhaati dhuftu yookiin immoo deemee rafee naan fa'aati yeroo qonnaa miicuudhaan dubbattaatu jira. Isaa akkamitti rafee argita. Hin beektaa hagam wal beennaadha kun. Nuti irra kaa'ee Amma argetti gaa yaani namni bicoo si ammallee xiqqoo si haara galfiin qabu beektaa qaamni isaas guutummaan guututti waan hin fayyineef isa argasiin beekuu isa ammoo hanga ta'e gartokkeedhaan ciisa beektaa garaadhaan ciisa miila isaa kana yeroo hunda waan dhikkifatuu fi ammallee yoo ta'e yeroo hedduu waa jala kaachuu jaallata miila jala. Miila isaa sababii miila isaa jala kaachuudhaaf akkasitti ciisa jechuudha. Galatoomaa gaaffii tokko utuu namni hin beekin dhaqeeyyi waan namni hin jaallanne itti nama galchaa akkasii fan godhaa jirra xumurarra jechuudha. Jarris kolfuu qabu uummannis kolfuu qabaadhaa fi abshir mu beeko xumurarratti immoo waan siin jedhu utuu namni ol galee hin baxabbaxin jechuudha. Baay'ee si dinqisiifadha obsee mubee caalaatti obsee hedduun si dinqisiifadha. Dubartiin akkeetii maal qaba miiliyoonni tokko miiliyoonni biiliyoonni tokkotu jiraatte sila bareedaadha. Ulfaadhu galatoomii saatii akkanaa namni wal baqata malee walitti hin dhiyaatu. Ati fakkeenya dubartootaati xumurarra waan dubbatattu yoo qabaatte gootittiidhaan gara kootiin gootittii jaalalaati jedheen moggaase isuma dhuguma gootittii jaalalaati. Egaa jannata ta'uutu sana rabbiin sababii kanaa si'a mucaa kana kaddamtee jannata argatu rabbi si'a taasisu jedheen du'aa isii kadhadha. Gara biyya duniyaatiin immoo gootittii jaalalaati ati sirraa waa barannaa. Namni sirraa waa barata dubartii sirraa waa baratti barsiiftuu jaalalaa jedhee si moggaafadheen jira. Olin si galchaa tiimii Muhammad akkasumas namoonni hedduun argataa jirtu xumurarra waan dubbattan yoo qabaattan dubbadhaa utuu nama hin galchin nama galchuu eegaluufan waan dubbachuu barbaadan afeera jettan dubbadhaa. Keessani dabaree fixeera. Waan tokko waan dubbachuu qabutu jira. Namoonni baay'een karaa sooshaal miidiyaa waa baay'ee dubbataa turanii gaafa viidiyoon jalqabaa wayii ciccitee deemuudha kaasee booda kanarra immoo erguma nuti kaawol godhannee waan dararaa hedduutu ture beektaan adda baasuudhaan waan baay'een godhamaa ture achumatti biyyuma sana keessatti jechuudha. Sun homaayyuu natti hin fakkaanne angaruu akka namni jedhe sana osoo hin taane mucaan kun akka lafaa fuudhamuudhuma qabaa kan jedhudha gaafa dura kan hin murteeffadde dhaqee. Erga ni karaa walitti dhufnees immoo irra baay'ee nama birrii isaatii fi birrii irra nyaattee baduu fi waa baay'ee jira turan isii galee. Kanarratti dabalatees immoo hundan dubbannuuf malee waan baay'ee hanga dheengadda bararaa koo dirasiillee waan baay'ee nurratti deemaa ture haa ta'u iyyuu murteen koo gaafa duraa garuu viidiyoon jira viidiyoon an sagaleedhaan dubbadhe hanga gaafa xiyyaarra nu baasutti anatu si wajjin jira kan hin jedhamee jira ture rabbi immoo sababa godhee jireenya kanaa walitti nu qabee gaarii walitti nu qabee haa ta'u jedheetu man dhiisee waan baay'ee waan dararaa hedduu deemaa ture jira darbee. Gahee jechuunumaaf hin jedhee wanti darbeera walumaa galatti viidiyoo footoo kana isa dheengadda deemaa ture illee namoonni baay'een kana hundani kaamalee waliin turanii jedhaa turanii.
Na dhaga'uu didde obsee na dhaga'uu diddani abbaan barbaade waan barbaade haa jedhu ati. Kan isin imimmaan qabachuu hin dandeenyetu jira. Haasaan waa hedduutu jira. Maaliifi haasaan dheeraadha. Yoo haasofne dhumatu anammas taanaan waa tokko wanti naammadhu. Namoonni baay'een eega dhufee dhibeen kun irra ga'e namoota baay'eedha kan keessaa natti dhufe dhiifama naa godhaa yeroo tokko qofa na dhaggeeffadha. Waa'ee kiyya waa'ee sirraa sottoo hin taane waa tokko qofa naammadha. Namoonni baay'eedha natti dhufe miidhamaa baay'eedha. Asumaan waan tokko illee yooni nama tokko namuma akka kan godhata gadi baasuudhaafis natti ulfaata. Dubbachuudhaafis natti ulfaata. Waa baay'ee natti duddufaana. Sababa dhibee kanaa waa baay'ee na qorata. Nama walitti nageesseetu. Akkasuma ta'e mucaa sana deemee viidiyoo isaa waraabee gadhiisee ituun sodaadhuuti isaa baay'ee tokkoon sodaataa ture. Maaliif nama ati gargaaramaa turte maaf akkas goota waan jedhu namoonni jecha hin taaneen xiqqoo waan hansaraa waan jedhu namoonni baay'eedha kan natti dhufanii mubiyaatiillee na beektaa waa baay'een sitti haasaa ture nama baay'ee sitti fidaa ture. Aduun beektaa kanaaf akkasii uummatoota kan koo asitti yoo dogoggoree raadhilee dhiifama naa godhaati. Gara FB kiyyaa yookaan ani fooloodhaaf miti laayikiidhaa yookaan beekamtiitti argachuuf miti. Wanti naammadhu kanuma wanta biraa yoo qabaatan kan biraa immoo viidiyoo kiyya qofa jala seenaati mucaa sanaaf yoo dandeessanii yoo maallaqa kafaluu dadhabdan sheerii qofa naa godhaati akka gargaaramu godhaafi. Kanuma inni biraan turuu galatooma ulfaadha. Ayyee namoota gastii argatan dabareedhaan ol galchaatii waan jettan jedha waan hafe waan hanqate waan dabalamu qabu nu daddabalaa siin jenna. By the way